Qophiin makiinyaa irraatiin haala yeroo irratti turtii addaa obbo Jawaar Mohaammed waliin taasisuudhaaf isaan keessummaa waliin qabadhee dhiyaadheen jira. Obbo Jawaar yeroo keessatti filatumaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan walitti deebinee haa ta'u. Tole egaa har'a waan baay'ee kakaasnee dubbannaa duubattis fuuldurattis deemnee dubbanna waan ta'eefin turtii addaa jedhee mata duree keenya lafa kaa'e. Mata dureewwan baay'ee tuttuqna. Egaa keessattuu wantoota ijoo ta'an yeroo ammaa kana deemaa jiran irratti waan baay'ee kaasnee dubbannaa. Marii haala yeroo kallattii garaagaraatiin muummichi ministeeraa qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin paartiilee mormituu, artiistoota, daldaltoota, namoota miidiyaa akkasumas kallattii garaagaraatiin hakimoota waliin dabalatee jechuudha isaa ture irra deddeemnee waan jennu qabna. Kallattii garaagaraatiin wantoota baay'eetu deemaa turanii kana waan kallattii garaagaraatiin ni xiinxalla jechuudha irra. Maal jechuudha wanti jedhu sirriitti achi keessaa kaa'anii maaltu haasa'ame kan jedhu sirriitti irraa kaasne jechuudha. Kanaan dabalatee isinis tibba darbe kana namoota hedduu waliin taatanii marsariitii hawaasaatiin nutis dabarsaa turre. Miidiyaalee hedduun bakka tokkotti dhufanii namoonni siyaasaa ilaalcha siyaasaa garaagaraa hedduu qaban walitti dhufanii bakka tokkotti miidiyaa irratti yaada kennaa turtanii waraanni haa dhaabbatu waan jedhu irratti jechuudha. Sanas maal jechuudha kan jedhu kallattii garaagaraatiin kanatti kennamee deemaa jira waan ta'eef ni kaasna. Egaa mee sana dursinee haala waliigala yeroo ammaa siyaasa Itoophiyaa keessa jirtu keessattuu erga aktiivli gara miidiyaatti deebitee waan baay'ee argaa jirta jedheen yaada poostis godhaa jirta guyyaa guyyaadhaani. Akkamitti ilaalta haala amma siyaasa Itoophiyaa keessa jirtu? Gama siyaasaatiin karaatti deebisaa jirra. Akkuma dura waliin haasofne marsaa dura irratti dadammaisuu uummata miira qabsootti deebisu ture. Amma marsaa lammaffaa gara gola butii jirra. Kunis olaantummaa seenessaa qabachuu takkaahuu ajandaa kennu sirnichi gara ofirraa ittisuutti akka deemu gochuu irratti tarkaanfii fudhatameen gara gaariirra jirra amma. Booyin gaariin tolfamee sochiin garatti deemamaa jira. Saffisiin ammallee na yaachisaa garuu fireenas qaba. Gaasaa fireena wal madaalchisaa deemuu barbaachisa. Amma gara marsaa itti aanutti deemna. Marsaa itti aanu keessatti gaafilee uummataa cimsaa dhiibbaa cimsaa deemuudha. Wal cina garuu immoo qophii ce'umsaa qopheessaa deemutti deemna jechuudha. Dansaa egaa marsaan jalqabaa uummata kakaasuudha akkuma jettan uummanni kaka'ee jira miira nuti yaadnu yookiin kallattii nuti yaadnu kaka'ee jira jettanii yaaddu. Marsaa lammaffaa gaafa jettan immoo ajandaa kennuu gaafii uummataa jabeessaa ajandaa kennuutti ceenee jira gaafa jettan maal jechuudha? Kunis yoo yaadatte gaafa jeja akkasan dura sirnichi olaantummaa gama hundaa gonfadheetiin jira. Abbaan fedhe ol jeena gaafachuun jiru. Olaantummaa naaretiivis qabannee jirra jedhanii uummata irratti qoosaa kan turan konkuluur godhanii turan jechuudha. Amma san keessa uummannis amboota uummanni qabsootti seenuu danda'u hin jiru. Uummanni gaafii nutti kaasuu danda'u hin jiru. Kaan waraana cabsineerra kaan diigneerra jedhanii ifatti dubbachaa turan. Akkasuma akkasii miti achirra turan beeku. So miira qabsootti seensifnee gaafiin marsaan lammaffaa eega uummata miira qabsootti atteenshinii uummataa xiyyeeffannoo uummataa fi xiyyeeffannoo siyaasaa gootee olaantummaa siyaasaa olaantummaa seenessaa qorachuudha jechuudha. Gaafilee uummata keessa jiran rakkoolee uummataa sirriitti hubachuu danda'uu qabda. Rakkoolee uummataa san artikuleet gootaa saniitti deemudha. Gaafuma dura eegalu biyyi sirra nagaafatan turan akka duraatti qabsu qeerroodhaan karaa cufii jechuuf deemtanii noo mataas noo ishu. Ishuun gaafa qeerroo jiruu fi ishuun amma jiru garaagarummaa qabaa jechuudha. Kanaaf keessattuu namoonni baay'een hordofne malee buktuu irratti sirriitti artikulee godhaan ture kun waan hojjetamaa irratti qophaa'aa turredha. Ajandaa guddaa kan ta'uu danda'u ergamni mishiniin guddaan badiinsa biyyaa Abiy irraa hanqisuudha. Karaa ittiin deemnu diinagdee irratti fuulleffachuudha. Biyyattiin wal waraansa keessa jirti. Wal waraansi diinagdee laamsheesseera. Diinagdeen jiruu namatti addeesseera. Kanaaf kanarratti fuulleffanna kan jedhu ittiin deemne for first time bara 1974 as bara Haile Sillaaseen fonqolee kaasee for first time diinagdeen ajandaa guddaa diinagdee guddaa siyaasa biyyaa siyaasa Itoophiyaa ajandaa adda addaatiin deemaa turte yeroo jalqabaatiif mareet laaraashuu as dhimmi diinagdee economic issue has become the front runner dhimma
siyaasaa diskoorsii siyaasaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaan sirnichi jalqaba gama tuffiitti deemaa ture amma gama difeensiivitti akka socho'u ajandaa kennee asitti biliqiliqii tokko kaa'ee waa'ee sanii namni akka haasa'u asitti waan tokko tokko kaa'ee akka haasa'u gochuun sun bira dabree uummata biyyattii irraanfatanii turan uummata biyyattii irraan tarkaanfataa turan dirqamanii walitti qabanii akka mari'achiisan ajandaan marii immoo ajandaan nuti kennineef akka ta'u gochuu dandeenya jirra jechuudha. Okay, kanaafidha itti milkoofnee jirra waan amma deemaa jiru kanatti aga yaadnetti itti milkaa'aa jirra jettaniiti yaaddoo jechuudha. Sirriitti aga yaadne oli. Kan ofii illee waan hin barree waan inni kaa'ee tokko yoo agarte jijjiiramni amma dhufu akka amma dura akka jijjiirama dhufee sana eenyutu abbaadha akka ittiin jennee fi jijjiirama amma dhufuuf gahee guddaa kan taphatu diinagdeedha. Okay, diinagdeen kuni rakkoodhuma wal waraansa biyyattii keessa dhufeef jiramoo daba siyaasaa biyyattii keessatti raawwatameef jiramoo hooggansa muuxannoo dhabuu hooggansa abiyyirraa dhufe jettaniiti kan isin lafa keessan rakkoodhumti diinagdee biyya keessatti uumamee kuni fakkeenya maayikiroo ikoonoomii isaan fayyadamna jedhanii itti deeman kanatu rakkoo akkasii fidemoo diinagdee dhumti biyya keessatti dhufaa jiru suni kallattii kamiinidha biyyattii sana akkanatti akka isheen goolamtuu fi ajandaa siyaasaa biyyattii ta'e akkuma ammaatu jettee 1974 asitti yeroo jalqabaatiif diinagdeen biyyattii ajandaa siyaasaa ta'ee akka namni uummanni irraa dubbatu yookiin ijoo siyaasaa ta'ee akka irraa dubbatamu kan taasise maalidha? Ammoo dura kan jedhe waa sadii kaa'uu dandeenya sababa diinagdee kanaaf tokko inni guddaan lola. Lolli biyyattiin burkuteessee investimentiin akka dhabamuu godhee daldalli biyya keessa akka laafatu godhee oomishni qonnaatiif uummanni adda addaa akka laafatu godhee kanaan wal qabatee gahee guddaa akka qabu diinagdee laaffisuu irratti lola. Qabeenya lola hafe immoo dameelee diinagdee carraa hojii uumuu danda'an alergii jajjabeessuu danda'an wealth create leecalloo uumuu danda'an wal dhaluu danda'an irratti gochuu mannaa 2.5-2.7 trillion bir kan ta'u piroojeektiilee biliqiliqii kanarratti baasan. Kooriidoorii, beeta mangistii, riizoortii adda addaa ka baasiin irratti ba'uun ala carraa hojiin uumne, ekspoortii dabaluu hin dandeenye, diinagdee jabeessuu hin dandeenye, kan rakkoo diinagdee uummataa wayyeessuu hin dandeenye irratti kan baasaa turani. Kun sadarkaa lammaffaatti qabeenya achirraa hafe bakka silaa diinagdee guddisuu danda'u, carraa hojii uumuu danda'u, oomisha alargii cimsuu danda'u, wealth creation irratti bu'aa buusuu danda'u irratti osoo hin taane wantoota biliqiliqii, beeta mangistii, kooriidoorii, riizoortii ka carraa hojii uumne nama riizoortiileen jiran hundi nama keessummaayyuu hin qaban. Kanarratti baasuu isaatiin sababni lammaffaa isa kana. Sababni sadaffaa kan matireefu jette waliigaltee warra IMF wajjin godhan. Waliigalteen kun imaammata biyyattii guutumatti harka mootummaa Itoophiyaatti fuudhee warra biraatiif kan kennudha. Keessattuu yeroo itti godhame yeroo uummanni diinagdeen biyyattii sababa lolaatiin sababa reefu jenneen diinagdeen hammaattee jireenya akka malee qaalee keessatti waliigaltee akkana Washington Consensus jennuun neoliberal structural adjustment jennuun kana kabara 1980 as biyyi biraa fudhatee hin beekne addunyaa irratti abaaramee discredit godhame fudhachuun isaanii rakkoolee jiran daran akka hammeessu godhee jira. Kanaaf diinagdeen ajandaa guddaa rakkoo guddaadha. Mootummaa kana kan laaffisu diinni mootummaa kanaa guddaan amma diinagdeedha jechuudha. Lammaffaa diinni mootummaa kanaa guddaan abii mataa isaati. Marii inni qaamolee hawaasaa wajjin godhe tokko tokkoon hordofeetiin jira. Kanarraa haa agartu rakkoo hubannaa hamaa jiraachuu isaati. Lammaffaa walabummaa imaammata dhabee to'annoo warra alaa harkatti galee jira. Kan ammoo furuudhaaf fedhiis bilisummaa furuutis rakkoolee diinagdee biyyattii uummanni keessa jiru kana furuuf hubannaas hin qabu. Odoo hubannaa qabaatee fedhiis qabaatee immoo furuudhaaf walabummaa sovereignty akka biyyaatti akka mootummaa tokkotti qabamu harkaa fuudhamee waan jiruuf hin danda'u. Kanaaf adeemsi isaatis kan dubbii hammeessu malee kan dubbii fayyadu natti mul'ata.
Dansa egaa mee amma wantoota tibba darban kana deemaa turan sirriitti tokko tokko irra deemnee kaasna akkuma waliigalaatti wanta ta'e kaasne amma waan ta'eefi duratti gaafa haasofnu mallan jettee ajandaa kallattii garaagaraatiin qabsoo sadarkaa garaagaraatiin itti deemaa jirra inni jalqaba uummata dammaqsuudha miira uummataa gara qabsootti deebisuu gara fincilaatti deebisuu gara ajandaa siyaasatirraa haasa'uutti deebisuudha dalagaa turre miirri lamaffaan immoo ajandaa kennuu mootummaa kanaafuu ajandaa kennuu akkuma amma jettee rammas mootummaa dhumti kuni walgahii uummata waliin godhe iyyuu wanta nuti dubbannu irratti wanta nuti goonu irratti akka godhu xiyyeeffannoo sana akka inni goonee jirraa jettee tidhanaa kaaste. Gama mootummaatiin maal jedhu ispeeshaalii maqaa kee akkuma addaatti kaasanii Jawaar Mohaammed rakkoo uummataa eegee qabatee duuba deemee eegee micciiree qimmiidee waan sana jabeessee isu malee ajandaa mataa isaa kiriyeet godhee hin beeku. Gaafii hakimootaa jedhee gaafii namoota kallattii garaagaraatiin namoonni waanuma rakkatan gadi ba'anii kaasan sana qabateetiin duuba deema malee ajandaa kiriyeet godhee hin beeku jedhanii si komatu. Kallattii garaagaraatiin kaasanii warri mootummaa ifatti gadi baasanii dubbatu waan ta'eef waan kana si kaasaa jedhanna. Kan akkamitti ibsitaati? Busheessaa jiru moo dhaalessaa jiru garuu achirratti hojiin hoggana siyaasaa hojiin tarsiimoo siyaasaa sanii bara. Waan gabayaan bittu gabayaa geessitaa bara. Waan gabayaan bittu hojiin qabsoo keessattuu resistance politics oppositional politics keessatti hojiin ati hojjettu dongora mootummaan sun hojjetu badii mootummaan sun hojjetu hammeenyi mootummaan sun hojjetu komii uummata keessaa jiru san beeytee qorattee hubattee akkaataa ta'uu qabu akkaataa mootummaa dhiibbaa gochuu dandeessu akkaataa uummata gurmeessuu dandeessu akkaataa uummatni hubachuu danda'uun articulate gootee deemuun hojiidha. That is my specialty, that's my job as a politician. Hojii kiyya bar gaafii goyyitoo gaafii qonnaan bultoota gaafii kaan hubachuun waa gaafata. Hubatte san akkaataa uummata dammaysuu danda'uun fi sochoosuu danda'uun ittiin deemuun hojii biraa jechuudha. That's opposition politics. Sanuma bar hojiin hoggana siyaasaa hojiin tarsiimoo siyaasaa hojiin dhaaba mormituu hoggana mormituu kana gochuudha. Kanaaf ittiin waan na busheessan fakkaatee na dhaalessaa jiru fakkaate.